kabajamaa keessatti dubbate yaadachiisi yaa nabi Muhammad yaadachiifnati yaadachiiftu nama karaa kiyya qajeelaa kana qabate ni fayyada jedhe. Akkuma sana immoo Rabbiin bootaa kabajamtuu fi jaalatamtuu bootaa kabajamtuu waa hundaa olii asisin fidee ustaaza keessan qaalii waliin asisin teessisee hedduun namaa waan kana dhabee bootaan inni jiru bootaa addaati. Garuu Rabbiin isin jaalatee bootaa tan isin fiduun alhamdulillahi shukrii rabbii keessanii alhamdulillahi aydan alhamdulillah. Hedduun waa hillan keessanii hedduun jamaa keessanii sa'a kana eessa jiranii isin garuu Rabbi isin jaalatee ustaaza keessan marsitanii waan Rabbiin kan guyyaa boruutiin ittiin milkooftan irraa baratuuf ta'aa jirtan. Eeyyuu haa ta'uu gaa akkas jettaniitiin hin teenne hanga sa'aatii kanaa yeroo boqonnaa keessanii dhuftanii akkatti darsi keessan baratuun shukrii Rabbii guddaati. Hedduu waa hillan keessanii kana hin arganne. Ammallee Rabbiin asirra isin haa tursiisu. Ormii Rabbiin isin haa kaa'u. Waan bareeda qabattanii waan gaarii qabattanii karaa bareeda qabattanii Rabbiin karaa kanarra isin haa tursiisu. Maali inni jennaan akkuma san ammoo galata Rabbii keessaniitti deddeebi'aa akkuma san waan qabdan kana bakkan gahuu yaalii godha. Namni alqaa'idatu nuuraniyyaa bichaa buusee deemu osoo hin taane sun sheekummaa miti. Sun afaan salaataa nama hin barsiisu yaa jamaa. Maali inni jennaan shuruuxa salaataa arkaana aqiidaa irraa waan garagaraa baratuuf namni qur'aana baratu. Haa ta'u garuu akkuma san qur'aana gizim alqaa'idaa qaraan kana shuruuxallee nama barsiisan ustaazonni warri markazoota maashaa Allah akka ajaa'ibaatitti waan gaarii irraa nu barsiisan jechaadha. Wallahi akkuma san waa hundaanuyyuu milkii ganda lamaaniyyuu Rabbi isin haa milkeessu. Wallahi balbal isin laaltan balbala khayrii malee balbala sharrii Rabbi isin hin dhaabin.